Guyyaan 26 bara 2025 jechuunis guyyaa har'aa du'a Qananii irratti poolisiin bu'aa qorannoo reeffaa mana murtiif dhiyeesse. Egaa guyyaa har'aa kanatti beellamni gaafa duraa ture. Beellamni sun gahee Andu'aalamillee mana murtiitti dhiyeeffatee waan inni jedhee akkasuma immoo ammallee mana murtii kanatti haa dhiyeeffamu malee bu'aa qorannoo guutumaan guututti akka hin argannee fi naannoo isheen itti kuftisan gomoo isheen irraan kuftisan akkasuma immoo bilbila harka shakkamaati kan jiru qoratamaa akka jiru bilbilli Andu'aalam jechuudha qoratamaa akka jiru qorannoon isaa bilbilaa kun immoo akka isaan harka hin geenye kanaaf Andu'aalam abukaatoon isaa akka inni mirga wabiitiin bahullee jedhamnaan mirga wabiitiin hin bahu hanga ragaa yoo inni asii kan bahu ta'e ragaa irraa dhabna waan ta'eef kanaafiyyuu dabalataan wanti qoratamu jira bilbilli qorannoo kunillee nu harka hin geenye kanaaf mana hidhaatii bahuu hin qabu jedhanii ammallee guyyaa 12 kan isaan beellaman jechuudha. BBC'n haala inni ittiin gabaase kanaan isiniif dubbisa barreeffama BBC'n barreesse. Poolisiin dhaddacha jalqabaa irratti guyyoota dabalataa kenneef keessatti bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii bakka balaan itti gahee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun har'a mana murtiitti himeera. Waa'ee dhaddacha har'aa. Du'a shamarree Qananii addunyaatiin wal qabatee shakkamuun to'annoo jala kan ture kaadhimaa ishee weellisaa Andu'aalam Gosaa torbee lama dura mana murtiitti dhiyaachuun poolisiin yeroo qorannoo dabalataaf guyyoota 14 itti gaafatee ture. Guyyaa kana akka ittiin eegaa ture. Mana murtiis yeroo qorannoo poolisii gaafate kana keessaa guyyaan 13 eeyyamuun ture. Beellamni har'aa bitootessa 26 bara 2025tti kan qabate du'a shamarree Qananii kan shakkame weellisaa Andu'aalam uffata gaddaa uffachuun mana murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa ramaddii araddaatti dhiyaateera. Maatiin miidhamtuu kanaa fi namoonni hedduunis dhaddacha har'aa kanarratti argamaniiru. Poolisiin guyyoota dabalataa fudhadhee jedheen bu'aa qorannoo reeffa shamarree Qananii bakka balaan itti gahee fi ragaalee dabalataa walitti qabuun mana murtichaa irratti hime. Qorannoo reeffaa taasifames miidhamtuun kun ol ka'iinsa irraa kuftee lubbuun darbuu akeekee jedhe. Ta'ullee qorannoo dabalataa kanneen wal qabatu akka taasisu poolisiin dabaluun hime. Gama biraatiin bakka balaan kun itti qaqqabetti samuddii fudhachuun qorannoo foorsiikitiif poolisii federaalatti erguu fi bu'aa qorannoo kanaa immoo akka hin qaqqabneef dabaluun hime. Kana malees bu'aa qorannoo bilbila harka shakkamaa irratti taasisee jiru akka hin qaqqabneef dabalataan hime. Bilbila harkaa Andu'aalam jiru qoratamaa jira waan ta'eef qorannoon isaa immoo nu bira hin geenye qorannoon isaa nu bira gahuutti kanaaf bahullee mirga wabiin kan jedhameef jechuudha. Kanaaf jechas poolisiin qorannoowwan dabalataa naaf jedhu taasisuun xumuruu fi kanneen saamuddiin ergame akka qaqqabuuf yeroo dabalataa akka kennamuuf mana murtii gaafatee. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin bahe mirga wabii gaafatee ture abukaatoon isaa jechuudha. Barreeffamni akkasumatti fufee jira. Abukaatoon Andu'aalam gama isaan bu'aa qorannoo reeffaa dhiyaatee miidhamtuun ol ka'iinsa irraa kuftee du'uu malee maamilli isaan ajjeefamuu ragaa mul'isu hin jiru jechuun falman. Kana malees ragaalee dabalataa poolisiin qorachaa jiru dhaabbilee akka hospitaala nageenyaa biyyoolessaa fi poolisii federaalaa harka jiran waan ta'eef shakkamaa yoo wabiin bahe ragaa mirkaneessuu danda'u hin jiru jedhanii. Poolisiin gama isaatiin shakkamaan yoo wabiin bahe ragaaleen nama poolisii qopheessee jiru yaada jijjiirsisuu waan danda'uuf shakkamaan kun wabiin bahuu hin qabu jechuun dhaddacha irratti falme. Manni murtichaas falmii gama lamaan erga dhagahee booda poolisiin ragaalee qorannoo na hafan jedhu akka dhiyaatuuf guyyoota 12 dabalee eeyyameera. Mirga wabii abukaatoo gaafatee kufaa gochuunis bitootessa 26 bara 2017 beellama qabateera. Shamarree Qananii addunyaa ana bitootessa 1 bara 2017 mana jireenyaa ishee gomoo 5ffaarraa kufuun ture kan lubbuun darbee. Waaqayyo lubbuu ishee haa jaannatu. Egaa akkuma jedhama ammallee guyyaa 12dha kan inni beellame. Bilbilli isaas qoratamaa jira immoo abukaatoon isaa mucaan kun fooq irraa kuftee duutee malee wanti isheen gama wanta biraatiin duuteen jiru jechuun akka Andu'aalamillee mirga wabiin hin baane taasise.
Hundaafuu Waaqayyoon dhugaa ishee haa barbaadu. Jannata